Afu Yesus Kristos Abba isa Yesus isa kadhatu kadhataa kana waaqessitamoo Waaqayyo isan kadhanne sana waaqessita. Gabaabduu. Waaqayyo tokkicha Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu. Tokkichi sun Yesus Kristos tokkichi sun eenyu jedhee barsiise. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu. Bakka Yesus Kristos tokkichi sun Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jedhee fi diragaa. Baasi kun ani immoo si baasaatti fi baasa. Ani siifan baasaa. Tole amma baasi amma. Tokkichi suni Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluudha kayetti dafi. No akkas odoo hin taane Abbaa Waaqayyo tokkichi sun Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jettee dafi baasi. Dubbii biraa takka nagaa osarraa baasi dafi. Okay siifan baasaa ka. Dhagee alaal Waaqayyo tokkichi suni Waaqa Abbaa Waaqa Ilma Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko hajuu naafitu deema. Tole baasi. Akka yaada keetitti hin jiru kitaabarra. Maal fidu deemtaree? Akka yaada Waaqayyootti jira. Akka yaada Waaqayyootti jira siifan kenna koy. Tole ayyee. Baasee jedhame. Yaa siifan baasaa ka. Dafi. Alright, yeroo naa kenko. Hey, yalla dafi ceegaa jira. Okay, Maatiyus 28:19 gadi digdamaa dubbisu. Digdami saddeet waa'ee Waaqayyo tokko Waaqayyo maqaa Abbaa maqaa Ilmaa jedha malee waa'ee kanaan dubbatu. Akkasuma sadanuu Waaqa tokko ta'u barsiisee. Sadanuu Waaqa tokko hin jedhu boo sadanuu Waaqa tokko hin jedhu Waaqa isaatiin barsiisaadha. Sadanuu Waaqa tokko hin jedhu hin jedhee bar. Odoo Waaqa ta'uu baatanii keessaa hambisaa. Odoo Waaqa ta'uu baatanii keessaa hambisaa jechuudha. Malee mee sadanuu Waaqa tokko bakka jedhu mee na argisiisi tafi. Yalla. Kitaabni keenya akka yaada amantaa nama biraatti dabaltaa asirratti mee waa sadanuu Waaqa tokko kajuu. Lakki akka yaada keetitti yookaan akka yaada nama amantaa biraatti barreeffamu. Sadanuu Waaqa tokko kajuu eessi jira. Mee sadanuu Waaqa tokko kajuu bakka kanarraa. Ati kun dandeessu kitaaba akkaataan itti hiikkatu. Hiikuu akkaataan itti fudhannaa waan hiikamu qabu hiikamee jira. Feetu afaan Giriikiin sii baasa afaan Ibruu sii baasa waa tokko rakkoon na biratti rakkoon tokko hin jiru. Sii baasa afaan feetan sii baasa. Baastu qubee dubbista malee waa'ee kitaaba kanaa akkamitti maalitti barattee hiikuu dandeessu. Ragaa sadeen Waaqa tokko hajuu mee isii jiraan sin jedhe bara. Yaa hafuuraan guutamtee hiikaa jirta. Hafuuraan guutamee ni hojjete yaa hafuura guutuu amma hafuura guutamee jira. Ayyee. Hafuuraan guutamee ni jira hiikaa jira dafiiti. Eessatti guuttatte meenatti tiyoolojii kamitti charchii kam keessatti? Ati hafuurri iyyuu bakka meeqa qodama beeyta amma tiyoolojii sanuu beeyta. Hafuurri jinni illee jira yaa. Akkuma hafuuraatu hin beeytu barate nama hiikaa hafuurri bakka meeqa qodamee kenna yoo dhuguma tiyoolojii barattee jirtaati. Tiyoolojii barattee jirtoote hafuurri bakka meeqa qodama. Nuti hafuura qulqulluutti xiyyeeffanna waan ta'eef kan biraa maalirraa goonu. Hafuurri qoodaan hafuuraa tiyoolojii bakka meeqa qodama beeytaati kan. Nan beeka yaa rakkoon qabu inni. Olee bakka meeqa jennaan. Kan barbaadda kam si himu. Bakka meeqa qodama hafuurri amma jette kun. Bad spirit, holy spirit itti fufu. Tokko tokko isaati ragaa sii kannaa si hojjaa ta'uu nama danda'an. Macaa wantarra. Ati waa'ee amantaa hafuura hubannaa guutuudhaan hin dubbisee isii hiikaa jira. Kanaafuu Waaqa sadi jiru hin jiru dhabnee jirra jechuudha. Ani ragaa dhiyeeffadhe hin fudhadhu jechuudha. Ragaan keemee. Kiinoo Maatiyus 28:19 irratti dhaaqaatii barsiisa. Tole ayyee mee Waaqa ka jedhu ne? Mee Waaqa ka jedhu. 28:19 dubbistu? Dubbisaa jira mee Waaqa sadi ka jedhu. Eegaa dhaqaa maqaa Abbaatii fi Ilmaatii kan hafuura qulqulluu si isaan cuuphaa. Okay? Ayyee. Kanaafuu maqaa kanaan cuupte cuuphaa jedhe malee jedhe sadeen kun Waaqa jedhee. Waaqa ta'uu isaaniitti maqaa eenyutti cuupdaati? Sammuu teetiin hin deemin kaa macaafarraa jedhe sadeen kun Waaqa jedhee jira. Sammuu odoo hin taane sammuu keetiin kan deemu si nuyi barsiisa tiyooloojiitiin deemaa jirra. Namicho dhageessa. Tiyooloojiin sanuu hin beektu ati tiyooloojiin. Yaa barsiisa tiyooloojiitiin deemna malee barsiisa sammuu keetiin loojikii irratti rakkachaa hin jiru. Sadan saayii Waaqayyo tokko ka jedhu mee. Loojikii irra dhimma hin qabnu amanaa waan taaneef akka tiyooloojiin jedhu akka barsiisni keenya jedhu. Sadan Waaqayyo tokko ka jedhu boo. Okay gaaffii si gaafadha.
Quraana irraa direct akkatti dubbisee nanii kaa. Okay. Okay, Quraana baasiti. Hold on. Koi. Waaqayyo tokkichi sun eenyu jedhe Yesuus Kiristoos bakka kanatti. Isaa miti. Tokkichi Isaa miti. Kunii fi kun wal faalleessaa jechuudha. Ibsa. Yesuus Kiristoos si Waaqayyo tokkicha ka jedhamu Waaqayyo kami. Koi. Ola dhageenya. Si Waaqayyo tokkicha ka jedhamu sin dhaggeeffadhu waan deebise asirraa. Eenyuun Yesuus Kiristoos si Waaqayyo tokkicha eenyu Waaqayyo kamiin jedhe. Erganan nageenya si wajjin dubbachuu hin danda'u obboleessa koo. Dubbadhu ni dubbata. Si Waaqayyo isa tokkicha jedhe Yesuus Kiristoos ati sadii jettee. Ati sadii jette. Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkichaa jedha. Tokkicha jedha asirratti fakkeenyaaf. Tokkicha Yesuus Kiristoos jedhu kanaatu dhugaadha moo ati sadii jettu yaada keetiin sadii jettu dhugaadha. Ofuma barsiiseera waan ta'eef isuma. Ilaa mee Quraana irraa Tiksi hoy na baasiti siifanii ka hanan ani hiike san furadhu anati hiiktu anis na fudha. Anatu sirri ati haati haasoytu moo haati Yesuus Kiristoos barsiise kana dhugaadha. Okay, Quraana fidiiti hanan ani haasa'u moo kan Quraana haasa'utu sirri. Quraana itti deebite. Quraana fidiiti. Anakkan dubbisetti nan hiika. No. Quraana fidiiti anamma amantaa san keessa hin jiru mati. Hold on. Anamma amantaa san keessa hin jiru mati. Quraana nan dubbisaati nan hiika akka nan hiika sanitti fudhadhu. Kenna Waaqayyo meeqa barsiise? Yesuus Waaqayyo meeqa barsiise? No, kanas hin jedhu kana dhaga'i dursi. Waaqayyo meeqa barsiise Yesuus Kiristoos? Kallatti deebisi. Baayibilii dubbisaa jirtami? Yesuus Kiristoos Waaqa meeqa barsiise? Waan Yesuus barsiise malee yaada dhuunfaa keetii duukaan deemin dhaabi yaada dhuunfaa keetii. Yesuus Kiristoos Waaqayyo meeqa barsiise? Okay, suuraa 5:29 naa fidiiti. Siifanii ka. Suuraa 5 deebida Yesuus Kiristoos Waaqa meeqa barsiise deebisi. Akka ati hiiktu kanatti siifanii kati inni soo sirrii ta'e walirraa fudhanna. An Quraana irraa waan jecha achirra barreeffamee jiru malee irraan fudhanna. Ati hiikuu dandeessu. Tiyooloojiin barannee akkaataa kitaabni itti hiikkatu barsiisuu dandeessu. Barsiisa keeti moo Yesuus sirriidhaa dafii naaf ittiin siin jedhu. Akkamitti barsiise mee natti himi? Akkamitti barsiise? Yesuus Kiristoos moo? Akkamitti barsiise? Kun hoolaa akkana barsiise. Si Waaqayyo isa tokko keessa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Akkasuma Phaawulos illeen Waaqayyo tokkicha jedhee barsiise. Maal jechuu isaati bakkasitti mee? Eenyutti dubbate? Maal jechuu isaati? Maal barsiisuu isaati? Maal barsiisuu isaati? Waaqayyo tokkicha ta'uu isaa barsiise. Asirratti numaanni kadhatee yaa abbaa yerichi geera. Yaa abbaa jedhee kadhateeti yerichi geera. Ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu jedhee kadhatee si Waaqayyo tokkicha jireenya bara baraa yoo ni galuu ni barbaadate dhugumaan harka kee ol qabiitii na hojii jeemma. Waaqayyo jedhani. Okay, kana sirraa fudhadhe. Dhaqiitii. Waaqayyo tokkicha akka ta'e Yesuus ergamaa akka ta'e amantee. Afachuka. Dhaqiitii Maatiyos 20. Koi. Akkanatti hiiktee miti. Kana erga hiikte. Ittiin beeka dhaabi lakki. Dura fudhadhu kana. Waaqayyo tokkicha akka ta'e Yesuus ergamaa akka ta'e ni amantaa. Okay, ati kitaaba kana naaf fudhachiisuuf yaalta miti. Macaafa keeti maaliin furanne maaliin furanne fudhadhee jira. Akka ofii hiiktetti akka ofii hiikte kanatti. Waaqayyo tokkicha moo tokkoo miti hayyee akka itti amantes ilaala. Maaliif waliin nageenye yaanifatti? Yesuus Waaqayyo tokkicha barsiise moo lama barsiise hin jedhe. Kallattiidhaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkichaa jedhe. Tokkicha jettee ni amantaati. Tokkichi sun immoo Waaqayyo abbaa jettee ni amantaa. Waaqayyo tokko jedhee sitti meera jalqabarraa kaane. Mole tokkichi Yesuus ergamaa jettee ni amantaa kun olaa asirratti Yesuus ergamaadhaa jedhe. Waaqayyo tokkichaa Yesuus ergamaa jettee ni amantaa. Fooniin yeroo lafa kanarra deemaa ture. Foonii miti fedhu lafee illee ni qaba yeroo san foon qofa jechaan olii ni irraanfatte lafee irraanfatte. Suni waaqummaa isaa irraa fudhate jechuuti. Lafeedhaas ni irraanfatte bara foon qofa dubbachaa olii foonii fi lafee hin jiyyi akkasitti taate yoo sii taate. Okay, atamma nama mee gaaffiin kee akkanaa ta'u mee sitti moo waa? Akkamitti amantee? Akkamitti fudhattee naan jedhi malee? Maal taate boo? Waaqayyo abbaa dheettee ni amantaa? Akkamitti dubbannaree jira? Dubbadhu. Amantee mi kana? Gaafataadha miti ati? Gaafataan jira. Deebii kee dhageeffadhu gaa? Dhaggeeffachuutti hin jira. Waaqayyo tokkicha jettee walii gallee Yesuus ergamaadha malee waaqummaa keessaa harkaan qabu jettee amantee? Waaqayyo tokkicha jedhee barane. Tokkichi sun immoo Yesuus akka hin taane amantee? Har'a na amansiisuuf odoo hin taane na gaafatte miti? Tokkichi sun Waaqayyo Yesuus akka hin taane amantee siin jedhe gabaabsi.
Abbaa ilma afur qulqulluu waaqni tokko. Waaqayyo tokkicha barsiise Yesuus ati sadii barsiisuu jirtaati sadeen kana isaaf iddimee ragaa. Ragaa sii kennee bara isan dubbistuuti. Ragaa sun waaqan jedhu haa waan waaqayyo naasa usini. Waan sobaa waliin. Okay hiikika. Amma kanaaf bakka gaarii. Inni sun maal jedha? Afaan kamitti hayyee? Afaan kamitti hayyee? Naayik. Afaan kamitti hayyee? Tole afaan. Maal jechu? Afaan kamitti haan sin jedhe bara. Afaan odoon no afaan fi miti amma fi. Okay gaafa. Afaan kamirraa kan hayyee? Okay shi. Hiikaan akkasii miti. Tole hayyee. Afaan kamirraa afaan kamitti fuula afaan Oromoo na dura jira. Qubee tokko tokko hin dubbifachaa jira. Afaan kamirraa afaan kamitti hiikee waan godha. Quraana maaliif tamsiira fi hadiisatti hiikame? Kun ayyaati atillee koomentarii jira asir barsiisota macaafa qulqulluu barsiisantu jira. Koomentarii jaanii jira. Koomentarii sanaa fidayyee. Waan tafsiira sheek nama hiikuu jira. Yaada khayriisiiti yaada koomentaataroota naafidi. Yaada namni hayyoonni macaafa kanaa hiikan naafidi kagartee kun waaqa sadii jaanii hiikan naafidayyee. Okay quraana abbumti arge hiikuu hin danda'a? Koomentarii bara warra beekumsa qabu koomentarii jamaati maayyii. Waa'ee koomentarii bira nakkin. Waa'ee koomentarii bara warra waa beekuu hiikaa bara macaafa. Tole warra beekusanii kanaafuu fakkeenyaaf mufassiroota yaanii jira. Qoy mufassiroota yaanii jira. Isa gargaaruun hin danda'ama. Isa gargaaruun hin danda'ama. Ni danda'amee gargaari takka hayyee kennaa maayikee waddu. Eshi Yohaannis 10:30 irra deemi. Yohaannis 10:30. Tole hayyee 10:30. Waa'ee maaliif naaf jirta? Waaqayyo sadii jechuu irratti naaf jirtaami? Waaqayyo akka gooftaa ta'e sitti ba. Tole hayyee anaa fi abbaan wal tokko jedha. Anaaf abbaan tokko jechaara. Qaamaan tokko moo diimina moo gurraachomina moo furdina moo qallinaan tokko isaan moo maaliin tokko. Eshi akka loojikiitti sitti ma waaqayyo jechuudha. Amma sin akka musliimaatti abbaan inda'u jettu miti. Maaliin tokko si jedhee maaliin tokko naan jette mitiire. Yaa anaaf abbaan tokko jechaara. Maaliin tokko ayyema waan tokko taanii naa hime. Kuno wangeelatu ichaaram achi maalee dhabeetta gadi buu dubbisi. Gadi bu'iiti dubbisi akka seeroo jedhu. Qoy akka seeroo jedhu warra Yihudoonni mormu jedha. Akaasatti kaasanidha. Ilaa gadi bu'ii dubbisi. Sirraa fudhadhee jira. Yesuusii fi waaqayyo tokko naan jette. Fudhadhee miti. Yesuusii fi waaqayyo tokko naan jette sirraa fudhadhee maaliin tokko naa deebise kaa. Kuno gadi bu'iiti ilaa deebii isaan siin jedheem gadi bu'iiti dubbisi siin jedheem. Yeroo waa'ee sanii dubbachaa jiru bar waa'ee tokko waa'ee kanaati malee anaaf abbaan tokko yeroo akaatti kaasanii Yihudoonni jedhama. Sana jechuun eenyudha? Erga diddeeti waaqayyoo fi abbaan tokko moo tokkoo miti? Waaqayyo fi abbaa miti Yesuusii fi abbaan tokko sin jechaa jira. Yesuus fi abbaan tokko anaaf abbaan tokko dhe. Eshi Yesuusii qoy kana moositti ilaa. Daani'el takka suutuma inni wajjin haasa'u. Yesuusii fi abbaan tokko naan jette miti? Kunoo wangeelateedha. Tole hayyee. Yesuus waaqayyo abbaan dhalatee? Waaqayyo abbaan dhalatee? Waaqayyo abbaan dhalate jechuun maal jechuudha? Akka keenyaatti dhalatee jira isin jedhee bara afaan Oromootiin dhalatee jira yaa waaqayyo abbaan. Hafuura qulqulluudhaan. Waaqayyo abbaa Yesuus wajjin dhalatee. No hafuura qulqulluudhaan. Yesuus Kiristoos kan inni dhalate moo dhalanne? Yesuus Kiristoos immoo dhalate moo dhalanne? Hafuura qulqulluudhaan kan immoo. Tole dhalate moo dhalanne Yesuus Kiristoos dhalatee moo dhalanne? Akka wangeelaatti malee akka quraanaatti deemaa jiru miti? Sitti nima. Tole Yesuus Kiristoosii dhalate moo hin dhalanne? Tokko naan jette mitiire? Dhalateera. Waaqayyo abbaan dhalate? Waaqayyo abbaan dhalate? Waaqayyo abbaan dhalate yeroo itti naan galle. Jechuun tokko horgii ta'anii waliin dhalatanii Maryam keessa gadaamessa Maryam keessa waliin ta'anii dhalatanii tokko jette mitiire? Kunoo isatidhaam amma qoy sitti nima. Yohaannis qoy kana moodu. Daani'el kiyya takka. Eega tokko ta'anii waliin dhalachuu wanni tokko gargar ni ba'a. Atamma maaliif chaarte beektaa yeroo sanarra bara kanarra koo dhakaatti kaasanii yeroo dhukoo Yihudoonni bara sana turanii eenyuyyuu akka tammeettuu dhalchu